Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii kun dabaree oduu ijootii oduu ijoo irraa tamsinitti himtu Annaayimaa Umarii. Ijoo keenya jalqabaatiin godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii fi naannawaa isheetti kaadiroonni paartii Bilxiginnaa milishoota wajjin ta'uun lola kaabaa irratti hirmaachuu diddan jechuun namoota nagaa irratti reebicha raawwachaa jiraachuun himame. Kana malees duula waraana bilisummaa Oromoo irratti mootummaan banee uummanni faana hiriiruu qaba sababa jedhuun dargaggoota hedduu adamsaa akka jiran maddeen addeessanii jiru. Kanuma hordofuun baajaajii fi konkolaataan imaltoota fe'u galgala sa'aatii 12 booda akka hin sochoone ugguranii jiraachuun ibsamee jira. Ijoo keenya itti aanuun godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Harxummaa Fursee magaalaa Caffaa Roobiit keessatti tajaajilli ibsaa addaan cituun hawaasa komachiise. Magaalaan Caffaa Roobiit magaalaa aanichaa yoo taatu torbee tokko oliif tajaajilli ibsaa irraa addaan cituun hawaasni rakkoo jabduu keessa jirraa jiru. Aanichatti sababuma kanaan dhiheessiin bishaanii fi tajaajilli telekoomii adda citee jiraachuunis himamee jira. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo magaalaa Asabootii fi naannawaa isheetti waraanni murna Bilxiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waboo soortu joon uummata nagaa reebuu fi hidhaa jiraachuun gabaafame. Torbee kana qofa keessa magaalaa Asabootirraa dargaggoonni hedduun humnoota kanneen qabamanii kan hidhaman yoo ta'u isaan keessaa kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabe Guutoo Ahmad Callee, Murteessaa Shaam, Firoomsaa Kadiir, Anwaar Kadiirii fi shamarree Muntahaa Jaamtuudha. Aanichatti kan argamtu Araddaa Daalachaa keessatti ammoo ilma keessantuu waraana bilisummaa Oromoo wajjin jira jechuun maatii guutuu haadha daa'ima ji'a 6 dabalatee humnoota kanneeniin butamuun mana hidhaatti darbatamuu maddeen odeeffannoo keenya Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himanii jiru. Artistii Daani'eel Gammadaa yookaan karaa deemaa jaamuun kan yaamamu kaleessa magaalaa Finfinneetti poolisii humna addaa Oromiyaatiin ukkaanfamuusaa maatiin Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himanii jiru. Artistii Daani'eel Gammadaa hojiilee aartii Oromoo fiilmii fi ogbarruu hojjechuun kan beekamu yoo ta'u guyyaa kaleessaa waaree booda magaalaa Finfinnee naannoo Aaskoo Addis Safar jaamuutti poolisiin humna addaa Oromiyaa isa ukkaamsee jira. Kaleessuma sa'aatii wal fakkaataatti magaalaa Buraayyuu keessattis obboleessa artistii kanaa kan ta'e dargaggoo Yoonaas Gammadaa poolisiin humna addaa Oromiyaa butuus maatiin dabalanii himanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun humni Bilxiginnaa aangoo federaalaa harkaa qabuu fi humni ittisaa Tigraay injifannoo galmeessine jechuun ibsaatii jira. Ibsi injifannoo koomaandi poostii Tigraay akka jedhutti adda waraanaa Affaarii fi Wallootti haleellaa tibba kana taasiseen walitti loltoota mootummaa 7,000 ta'an hojiin ala taasisuu isaa beeksisee jira. Bifuma wal fakkaatuun gareen Bilxiginnaa ibsa karaa Leetinaant Jeneraal Baacaa Dabaleetiin kennaniin addoota waraanaa 3 irratti loltoota TPLF 5,600 ajjeesuu fi 2,300 ol booji'uu ibse. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork ijoon irraaf qabannee dhiyaanne kanuma fakkaata qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii. Irratti hirmaachuu diddan jechuun namoota nagaa irratti reebicha raawwachaa jiraachuun himame. Kana malees duula waraana bilisummaa Oromoo irratti mootummaan banee uummanni faana hiriiruu qaba sababa jedhuun dargaggoota hedduu adamsaa akka jiran maddeen addeessanii jiru. Kanuma hordofuun baajaajii fi konkolaataan imaltoota fe'u galgala sa'aatii 12 booda akka hin sochoone ugguranii jiraachuun ibsamee jira. Ijoo keenya itti aanuun godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Harxummaa Fursee magaalaa Caffaa Roobiit keessatti tajaajilli ibsaa addaan cituun hawaasa komachiise. Magaalaan Caffaa Roobiit magaalaa aanichaa yoo taatu torbee tokko oliif tajaajilli ibsaa irraa addaan cituun hawaasni rakkoo jabduu keessa jirraa jiru. Aanichatti sababuma kanaan dhiheessiin bishaanii fi tajaajilli telekoomii adda citee jiraachuunis himamee jira.
godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo magaalaa Asabootii fi naannawa isheetti waraanni murna biltsiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waboo soortujoon uummata nagaa reebuu fi hidhaa jiraachuun gabaafame. Torbee kana qofa keessa magaalaa Asabootirraa dargaggoonni hedduun humnoota kanneen qabamanii kan hidhaman yoo ta'u isaan keessaa kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabe Guutoo Ahmad Callee, Murteessaa Shaam, Firoomsaa Kadir, Anwaar Kadirii fi shamarree Muntahaa Jaamtuudha. Aanichatti kan argamtu Araddaa Daalachaa keessatti ammoo ilma keessantuu waraana bilisummaa Oromoo wajjin jira jechuun maatii guutuu haadha daa'ima ji'a jahaa dabalatee humnoota kanneeniin butamuun mana hidhaatti darbatamuu maddeen odeeffannoo keenyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Artistii Daani'eel Gammadaa yookaan karaa deemaa jaamuun kan yaamamu kaleessa magaalaa Finfinneetti poolisii humna addaa Oromiyaatiin ukkaamfamuusaa maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Artistii Daani'eel Gammadaa hojiilee aartii Oromoo fiilmii fi ogbarruu hojjechuun kan beekamu yoo ta'u guyyaa kaleessaa waaree booda magaalaa Finfinnee naannoo Aaskoo Addis Safar jaamutti poolisiin humna addaa Oromiyaa isa ukkaamsee jira. Kaleessuma sa'aatii wal fakkaataatti magaalaa Buraayyuu keessattis obboleessa artistii kanaa kan ta'e dargaggoo Yoonaas Gammadaa poolisiin humna addaa Oromiyaa butuus maatiin dabalanii himanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun humni biltsiginnaa aangoo federaalaa harkaa qabuu fi humni ittisaa Tigraay injifannoo galmeessine jechuun ibsaatii jira. Ibsi injifannoo koomaandi poostii Tigraay akka jedhutti adda waraanaa Affaarii fi Wallootti haleellaa tibba kana taasiseen walitti loltoota mootummaa 7,000 ta'an hojiin ala taasisuu isaa beeksisee jira. Bifuma wal fakkaatuun gareen biltsiginnaa ibsa karaa Leetinaant Jeneraal Baacaa Dabaleetiin kennaniin addoota waraanaa 3 irratti loltoota TPLF 5,600 ajjeesuu fi 2,300 ol booji'uu ibse. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ijoon irraaf qabannee dhiyaanne kanuma fakkaata qophiilee OMN.